built their many skyscrapers in Europe. Despite being one of the most developed, densely populated and economically prosperous continents, egaan kabajamoo daawwattoota Imala Tube. Imala Tube akkuma beekamu torbanitti al takka Imala Tube gubbaadhaan kan isiniif dhiyaatu arras yeroo isaa eeggatee dhufeetiin jira. Imala Tube tahuu Gingilchaa seenaa qabatee torbanitti al takka isiniif dhiyaachaa kan ture yaadaan Oromiyaa kutaalee garaagaraa keessa isin imalchiisaa kan ture arras akkuma beekamu imala Oromiyaa keessa isin naanneessaa kan ture arras imala isaa eegaluudhaaf deema isinin wajjin yaadanii isin hundinuu warreen hordoftoota Imala Tube taatan bakkuma jirtanii yaadaan iyaa fannoo nu wajjin akka karaa kaatan gamanumaan isin afeerraam. Egaan kabajamoo daawwattoota Imala Tube har'aan tana iyyaa fannoodhaaf kan mana baane kan seenaa dalaga seenaatu isa yaadataa akkuma ja'ame namni seenaa saba isaatiif dalagee gumaata guddaa saba isaatiif gumaacha biraa deeme gumaanni isaa garuu dhalootaan akka deebi'uuf kun shakkiin qabu. Gumaata innis saba isaatiif yookaan lammii isaatiif godhe dhaloonni isaan duuba seenaa isaa barreessuudhaan akka deebisuuf nutis tana shakkii takka hin qabnu. Nutis dhaloota isaan duuba taane har'aan tana gumaata inni biyya keenyaaf gumaachee ture bifa seenaatiin dhaloota amma jirurraa ammas gara dhaloota nu duubatti dabarsuudhaaf kan nu duubaattis akkasuma dabraadhaan walitti daddabarsaa akka deemu kun uumaa shakkii takka hin qabu. Har'aan tana wallisaa Usmayyoo Muusaa wallisaa beekamaa isa iyyaafachuudhaaf mana baanee gara daandii inni jirutti imaluudhaaf karaa jirraa. Akkuma Usmayyoo Muusaa nin deemaa yaadaan miilaan karaa kaa'aa jee isinis nu wajjin bakka jirtanii yaadaan miila karaa kaa'aa akka nu wajjin imala keessan imaltan uumaa takka shakkii hin qabnu wallee xiqqoo tanaan isin baarsineeti gara badhinaa sagantikkatti dabarra. Nindema miilaan karaa kaa'aa. Egaan kabajamoo daawwattoota Imala Tube egaa wallee tanaan xiqqoo isin baasneen booda wallisaa Usmayyoo Muusaa iyyaafannaadhaaf mana baane iyyaafataa Usmayyoo Muusaa maatiin isaa maal keessa jira maal keessa dabre hamma hoo kan jiru iyyaafannee lammii isaatiif warreen Usmayyoo Muusaa beekan biraan gahuudhaaf karaa jirraatti amma kan argamu. Walqixaa magaalaa Cirootti nu wajjin gara mana isaa imalaan ammas irra deebinaa fi irra keenya. Usmayyoo Muusaa magaalaa Ciroo kana keessa jiraata akka turedha duraan lubbuudhaan yoo jiru kan quba qabnu tarii maatii isaas haa ta'u yookaan hambaan ni kaa'e kana mana isaas haa ta'u argachuu dandeenya ta'inna iyyaafannoo obeessiin hordofa. Egaan irra deebi'uudhaan ammas maqaa dhaggeeffattoota fi daawwattoota Imala Tube galatooma jechaa gara mana Usmayyoo Muusaa cinaatti argamna waliin maal seennee seenaa Usmayyoo Muusaa dabraa yoo ta'es kan maatii isaarraas ta'e namoota beekanirraa odeeffannee akkuma odeeffanneen gama keessaniin keenyaati ammas turtii gaariin wajjin akka qabaatan amma shakkii takka hin qabnu turtii gaariin wajjin qabaatan ammas irra deebinee akka irra keenyamu. Asini nordima waradi dawatu Soida soda sokaranya Takhutan debine yabada jalan. Daawwattoota televezyiinii OBS iyyafannoodhaaf mana baane iyyafannoon keenya nu milkaa'eera amma kan argamnu mana Usmayyoo Muusaatti. Usmayyoon har'a lubbuudhaan jiraachuu baatanis maatii isaanii gidduutti kan nuti argamnu qophiin iyyaafannoo keenya irraas akkuma duraan jenne kanarratti kan inni fuulleffatu. Wanta ruhuma tarabbi jala hunduma natarkaan facifte illi macimaa. Hiriyaa jedhee walliseera. Hiriyaa kana mee maaliif jedhee wallisee jettee yaaddaati akkasuma immoo yoo dhageesse irra iddoo gaafa wajji jiran san haalaan jaarachuu turan
Samboda gisee inni hidhamee hidhaa keessa turu. Namni isa quba qabu hin jiru. Namni isa yaadate hin jiru. Gisee hidharraa sirba macarashaa baasee kanarra bara kana baasee isaa hidhaa keessatti qopheessee gisee bahu sirba kana dalagsisee gadhiisee isaa fi eessuma isaanii amma Keeniyaa jira jaarsaa anyuti Neema isaatu dalagsisee gadhiisisee sababa hiriyyaan isaa quban qabaatiin biraa deemanii hundi caalchaaniif jireenya isaatiif akka minne dhiisan irraanfatan jee sirba san dalage. Meewaa abbaa keetii waan dhageesse qabdaati? Enggak. Fuulduraa hoo? Gaggaafattu seenaa isaa? Haa ta'u fuulduraa mee maal ta'uu barbaaddu? Wallistu? Barsiisa? Doktora? Akkuma manaa kaastee abbaa keetii lubbuudhaan qaqqabdee baay'ee wajjin hin turre sun carraa ta'ee darbeera. Waan dhageesse hedduu qabdaa. Mee seenaa abbaa kee kana waan guddaadha kan sana fuulduratti yaadachiisuudha waan inni kaleessa dheengadda hojjete sana dhaloonni ammaa kun yookaan Oromoon kana fuulduratti akka dabarsu mee maal jetta ati bakka sana immoo buute fuuldura? Akkasitti buubaadhu waan inni dalagisan dalagii goobaadhus waan inni irra ture san gaafadhee yookiin kan hin barinooti barachuu baradhee akka isaatti fuulduraaf wallisuu yaadda? Amma jalqabdeetta? Hin jalqabne amma. Fuulduraaf jalqabuuf. Daawwattoota televezyiinii OBS qophii yaafannooti kan isin hordofaatii jirtan. Qophii yaafannoo keenyaan seenaa wallisaa Usmaayyoo Muusaatii haga takka waan qoqqoranne kan isiniif dhiyeessuutti jirru. Usmaayyoo Muusaa yeroo lubbuun jirutti walleewwan afaan Oromoo heddumminaan jechuudha gurra uummataa keessa kan jiranii. Ammas mee seenaa sana dabalataa waan akka gaggaafachuudhaa fi asina cinaatti kan argitan intala Usmaayyoo Muusaa saartuu Usmaayyoo Muusaatii saartuu bagasii arganneen. Ayyee mee seenaa abbaa keetii kan nuti si gaafachuudhaaf deemaatii jirru. Walii galamee Usmaayyoo Muusaa albama yookaan kaaseta meeqa qabaachirra yookaan wayya? Kaaseta 4 qaba. 4 albama mataa isaatii kan inni dalage. Albama 3 jiru dalage. Albama boodaa irratti immoo isaa dalagee dhume. Lubbuun isaa baatee rabbi mataa godhuu fi san booda isa boodaa gadhiifame kaasetiin afraffaa. Kaan ammoo kollekshinii hojjete nama wajjin walitti hojjetanii kollekshinii hojjetan keessaa tokko hadur caffee gadaa odoo dalagu baandii caffee gadaa keessatti dalaganii tokkos hadur dalaganii kollekshinii sirba tokko hundi isaanii walitti dalagan qaba. Akkasuma albamni ni dalage. Hadur caffee gadaa keessatti dalagan Aadam Haaruun Fandishee Mul'ataa Halluu Daawwee Abbaa Kiyyaa fi ammaasis Mucoo Bohaarsituu Tajaaniin kanneen jira. Akkasumatti hedduu dhoorrii jiran warri gaafa kan jiran kollekshinii isaa walitti baasanii. Kaboodaa kanarratti immoo warri kabooda suutee bareentoo hirphaa gaanfuree ilfinash qannoo callaa carcar taanii walitti dalaganii hedduudha bakka takkatti dalagan sirba san tokko isaan hundarraa tokko dalaganii. Sirbi sun maal jedhee wallisan? Sirbi san kaisaan hojii dalagee seenaa dhaabbataa kajoo. Duraan caffee gadaa dalagee sirba sanii booda dura dalagee mi'u waa'ee Oromiyaa jee wallisee sirba sanii. Kollekshinaa hundi immoo albama mataa isaa kan wal qabate kan dalage. Egaan kabajamtoota daawwattoota Imala Tube kemal sadik jechuudhaan subscribe like share godhuun dagatinaa jecha har'aaf wanni farka qabnu hanganuma ture torbanis
odeeffata kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessaa waan odeeffanne walitti gama keessanii gahuudhaaf qophii keenya xumurannee jirra. Isin gama keessanii nu hordofaa jecha har'aaf gama kiyyaan hanganuma ture. Walgaarreffatan isa humna hin qabne immoo dhaananii bulchan kan yeroo sana argeef iyaa bara sanaa jechuudhaan hidhii xuuxxachuu malee har'arra deebi'anii maayin baanin jirtu. Warreen adii Afrikaa kanatti duulanii qabeenyaaf daangaa ishii qirca hirmaatan lammiilee ishiis garbummaa boraafachiisanii boru maaltu dhufaa wallaalchisaniiru. Gurraachonni Afrikaa garbummaan hadhooftuu fi hiree namaa yakkuu ishii itti dammaqanii waa socho'an hedduun isaanii galaafataman. Kaan isaanii immoo biyyaaf biyya abbaa isaanii gadi lakkisanii biyya namaa keessa cinqiraaranii. Waan koloniin warra adii Afrikaa goote waan ammaa saamee dhumuu miti. Weellisaa Usmaayyoo Muusaa bara kana keessa gara dachee kanaatti dhufe wal'aansoon afaan kan wal bu'e. Ijoollee arfan qalloo akka Abdii Qophee, Kadiir Said, Adamaaruun, Halloo Daawweef kanneen biroo faana jiruu aartii muuziqaadhaan hawaasa isaanii gammachiisuu, of barsiisuu fi egeree muuziqaa Oromoodhaaf nama gumaacha isaa ta'uu akkatiin kaa'ee darbe weellisaa Usmaayyoo Muusaati. Usmaayyoo Muusaa Oromoon eenyummaa isaa akka beeku, waliifis akka ta'u weelliseera. Maalummaa dhala namaa kanas keessumaa hiriyyummaa akkasuma wal'aansoo jireenya addunyaa kana taajjabee sitti weelliseera. Naannawa bara 1991 akka lakkoofsa faranjii ta'uu isaati osoo baandii gadaatti makame ga'umsa isaa agarsiiseera. Baandiiwwan keessatti weellisuun cinaattis waltajjiiwwan waldammachaaf tuulamaa yeroo sana Oromiyaa bakkeewwan adda addaatti qopheesse irratti Usmaayyoo Muusaa hirmaachuudhaan aartiin muuziqaa Oromoo qooda ishiin qabdu nama agarsiisedha. Bara 1995 ammas akka lakkoofsa faranjiitti albeema muuziqaa mata dureen isaa nu waamti jedhu hojjechuudhaan hawaasa isaarraa jaalatama guddaa argateera. Weellisaa Usmaayyoo Muusaa abbaa ijoollee shaniiti. Jiruun qajeeltee fi bultiinis kan ila galteef otoo hin taane badaduma gidduun carraa argateen too jireenyaa wal'aansoo wal qabu walleewwan hojjetaa tureen maatiin isaas takka diigamtee takka ijaarama daa'imman kanniinis godhate. Weellisaa Usmaayyoo Muusaa waggoota 8tiifis mana hidhaa ture. Yeroo hiree rabbii kana komachuu fedhes Usmaayyoo Muusaan dukkana bara dheeraa nalage jireenya koo maraa maaluma yakkee ifa na dhorke jechuudhaan addunyaa tokkoof badhaadhina tokkoof immoo waaroo salphinaa kana komateera. Kana bara dheeraa nalage jireenya koo maraa sayoo na bariteetiin hundarkaa dukkanarraa ifa ba'u burqaa.
yaa daddaba jiruu karamiin na deemta je'ee si gaafannaan maaliif na callifta yaa bada hireetoo karamiin na deemta je'ee si gaafannaan maaliif na callifta tokko kabdee gaararreetti baafta maana bororsitee dakana deebifta maaliif na roraafta yakka maana banta hadhaa mi'aatantee dadhabe baachuu laalaa galli qimsee imimmaa naqachuu akkana ani waaru dadhabee ifadhe tabba gadoo hunda na kaachisuu jirta boqonnaa na dhorkitee cancala na butta tabba gadoo hunda na kaachisuu jirta shillimii na dhorkitee cancala na butta qabdee araraaftee maaliif na roraafta tabbi kan kee hamaa dadhabni kee dhibbaa tiradheetiin fiigee humaa dhabe labbaa na qancarsitee maana dhabde kabaa yaa daddaba jiruu karamiin na deemta jeesi gaafannaa maaliif na callifta maaliif na callifta yaa bada hireetoo karamiin na deemta jeesi gaafannaa maaliif na callifta maaliif na callifta tokko qabdee gararreetti baafta maana bororsitee dakana deebifta tokko qabdee gararreetti baafta maana bororsitee dakana deebifta maaliif na roraafta yakka mana banta maaliif na roraafta yakka mana banta yakka mana banta garummoo hireedhuma yartuu ittiin jedhe sana kunumtuummoo haa taatuun waan faarsus barbaade galanni keen badiyyaa mootii hundi fedhii keetii jechuudhaan walliseera ilmi namaa waan taru humaa tarabbii caala hundumaa na tarkaanfachiise illima cimaa yaa rabbi galanni kee kuma har'aa fi borullee abdiin kiyyesumaa dukkanaa hunquuftuu namnitti na darbe senna baase keessaa fedhii keetiin dhiibee galanni keen badiyyaa mootii hundi fedhiin teetii galanni keen badiyyaa mootii hundi murtiin teetii galanni kee hin badiyyaa mootii hunda fedhiin teetii galanni kee hin badiyyaa mootii hunda murtiin teetii. Wallisaa Usmaayyoo Muusaa albeema muuziqaa isaa sadaffaan yoon kophaa ta'eyyuu abdiin koo rabbumaa ajedhu weellisuudhaan yoo gabaarra oolchu walleewwan albeema sana keessaan gammaatti jaalatummaa gonfatan qabatanii tumaafanii Usmaayyoo Muusaa takka akka waan mi'a xixiqqaa daldaluu takka immoo mana muuziqaa kaaseta gurguru banachuun walleewwan isaa ofiif harkatti baattate sabasaa hunda biraa akka ga'uuf nama ifaajaa turedha. Wallisaa Usmaayyoo Muusaa yeroo rakkatee maatiin isaa faca'ee abdii tokko dhabutti hiriyoonni isaa gaafa gammachuu wajjin kolfanii gaafa rakkinaa irraa dheessaniif wallee tokko wallisee fi ittiinis yaadatamaa jedhee bira darbe. Akkuma weellisaa Usmaayyoo Muusaan jedhe hiriyummaa fi firoomni akkanaa silaa hafe garuu immoo booda ifa baa waan ta'eef dursa tilmaammachuunis ni rakkisa mala. Hiriyummaan kee bu'aa irratti rarraatii beenu nagaatti akkuma inni jedhe manni gogaa harreetiin kabame gaafa waraabessi yuusu jiga akkuma jedhame
gaafa harki namaa qallatte gaafa hireen namaaf qajeeluu didde kan dura siifan du'aaf gaggabutu dirree irratti dheessee galuudhaaf maggala. Weellisaa Usmaayyoo Muusaa artii muuziqaa Oromoo har'aa kanaaf of qusannoo tokko malee dabarsee of kenne itti dhamee ittis dafqaa ture gaagaamnii fi bu'aa ce'iin hiree addunyaa goota silaa artii Oromoof gumaacha dabalataa isaarraa eegamu gumaachuudhaaf karaarra jiru hireen mogolee hiitee guyyaanis harka saamtee duutis garaatti jabaatte sadaasa 16/2006 akka lakkoofsa faranjii hafuura dhumaa baafate. Silaa duuti kun gootummaa weellisaa Usmaayyoo Muusaa beekte umurii isaa dachaan dabaltiin malee kan isaatuutti jarjarte jalattootaa fi akeekasaa kana hin hankaaksitu turte. Yadu'aa gaarii ajjeeftuu maaliif sobduu kilingoonee jedhamee kan itti sirbames duuti kun waan dhageessan se'u. Olmaa weellisaan Usmaayyoo Muusaa saba kanaatiif oole yoomuu laphee namaatuu keessaa kan hin baane ta'us maal godhu garuu kan du'een galuu akkuma jedhame. Usmaayyoo Muusaa sadaasa 18/2006 akka lakkoofsa faranjii sirni awwaalchasaa magaalaa Cirootti raawwate. Oromoonis gaafa sana nama jabaa tokko dhabde. Usmaayyoo Muusaa gaafa awwaalamus har'allee miiliyoonotatu isa yaadata. Sagalee kiilolee inni achi ol baasuudhaan walliseenis namnu yaadata. Slaafis namni dhalate du'an ooluuti seenaa hin mul'annee fi seenaa xuraa qabatanii du'urra jaalatummaa fi laphee nama kun hundaa keessa lixanii du'uun du'es waan jechisiisuun fakkaatu. Daa'imman Usmaayyoo Muusaa dubbifnes hireen isaanii carroomsitee abbaa isaanii fuula laalaa guddachuu baatanis har'a of baranii nama egereef tattaafataa jiranii. Daawwattoota televezyiinii OBS qophii iyyaa fannoo. Seenaan weellisaa Usmaayyoo Muusaa waan daqiiqaa muraasa kana keessatti himnee waarran nun turre. Ta'us gabaabinaan har'aaf kan qopheessine kanumaan goolamna. Kan seenaa hojjete seenaatu yaadata. Rabbi nama seenaan dagate nun godhin jenna. Waan hordoftaniif Malimna jalibta